Maqaan koo Arfaasee Katamaan jedhama. Kanan irraa dhufe Adaamaarra. Obboleetti koo kana dhukkubee ture. Obboleetti koo kun kan jiraattu hoolota fira bira teessee too'ii baratti. Achi torbee ji'a darbe keessa jechuudha. Dawwalanii too'ii ishiin duraanuu torban lama ciisteetti dhukkubaa naan jedhan. Tole. Achi duraan immoo bilbilumayyuu nuun kaastu isheettee bakka bilbila yoo nuti bilbilee fi akka waan jibba wayiitti fudhatti. Bilbila yoo bilbiltaniif? Bilbila yoo bilbileef nuun kaaftu anaanna jibban faa jetti bakka nootti achumaan bilbilanii dhukkubanaan jennaan achumaan torbee lamaan hojja duree darbe kana obboleetti xiqqoon shiixxaantu na bira jirti. Dhaqii too'inaa fidii ani charchiin geessaan jedheen. Achumaan ishiin lamaan hojja duree darbee deemtee gaafa 11 jechuudha ji'uma kana keessa deemtee gaafa buraayyuu bulte obboleettiin an biraas achi jirti ishii bira bultee gaafa 12 dhaqanii hoolotaati ishii fidanii buraayyuutti deebi'anii buraayyuu bulanii. Achi gaafa roobii isaa gaafa 13 jechuudha naannoodhuma sa'aatii 5 keessa fidanii dhufanii Adaamaatti. Maal dhukkube amma ishee? Dhukkubni ishee kun maal dhukkubaa maal godha? Dhukkubni ishee kun gaafa natti bilbilanii ija ishii keessa waan akka kasalaa, waan akka soogiddaa, waan akka callee dhagaa kanatu yaa'aa naan jedhan. Ijuma ishee keessaa jechuudha. Ijuma keessaa yaa'aa naan jedhani maaliif mana yaalaan geessineeree jennaan mana yaalaa geesse doktoriin ashagee laalee ani kana waanan godhuun qabu dhagayees argees hin beeku. Kanaafiyyuu kana waaquma keessan deemaa kadhadhaa yoo waaqni fayyise waaqni fayyisu malee ani kana argee dhagayeen beeku waanan godhuun qabu jedhe doktoriin. Tole. Doktorii bira geesseera naan jedhee achi bakka fidaa koottaan asittanii charchiin geessaa ifa fayyinaan geeffadhaa jedheen itti dawalee dhaqxee siisteriin koo naaf iddee dhuftee achi ishiin amma kana achitti hin ciifti torban lama hin argitu yoo laalu ija koo dura waraqata waan akka waraqataa jira isarratti immoo barreeffama kutaa tokko ijoolleen barreessitu waan hin mul'anne wayii waan hin dubbifamne na fuuldura jira jetti. Achumaan gaafa roobii isaa kanaa fidanii dhufanii sa'aatii 5tti mana ga'anii fidanii dhufan kunoo wanti kuni keessaatii yaa'anaan jette. Kanatuun ija ishii keessaa ba'a kunoo dhagaa cilee kasala fakkaatu buna kaawwamaa callee minaamina kanatu kana keessaa ba'a. Achi ani amanuu hin dandeenye fidanii dhufanii kunoo kana keessaa ba'a kan tala koo naan jette mucayyoon. Araani kana hin amanuu akkamitti kun ija namaa keessaa ba'a iji namaa baalleen ijaayyoo itti cabe hagam nama dhukkubaa ani kana namanuu hin jedhee qo'igaa makiinaa keessattuu keessaa guuraan dhufee hin laaltaa naan jette. Kun ija namaa kee ba'uu hin amanuu ettee didee. Hin amanuu jedheen didee ani dura. Tole. Qo'ee fachu kaan laaltaa ani makiinaa keessattuu keessaa guureen dhufee hin laaltaa naan jette achi nyaata kennitee fi mucaa'oon nyaata nyaatanii ka'anii amma ija bitaa kana keessa adda koo mataa na gube jettii gizee dhufu adda na gubeette. Achumaan kootti fuudhi gaa jettee mucaa'oo ishii xiqqoodhaan qabdee keessaa baaste. Achumaan bakka nanii nan boo'e. Himmaan obuuseen boo'e achi takka turee amma immoo ija lamaan keessaan dhufe. Bakka abbaa manaan kiyya iddoo hojii jira takka turee immoo amma immoo lamaanuma isaa keessaan dhufe. Amma immoo lamaan isaa keessaa ba'e. Lamaan isaa keessaa gaafa dhufuuti nan iyyee nan boo'e bakka obboleettiin koo kana keessaa baatee naman taatu yaa Waaqayyoon jedhee bakka dhufee innis iddoo hojii jiraatti dawwalee raawwadee dhufee laalee takka dhuma teenyu bunni wayii danfee buna dhugaa doosoo jirru achumaan ammas dhufe lama ta'ee ijuma lamaan keessaan jechuudha. Inni dhufaa yeroo dhufu kunoo as jalatti gala kana jala akkasitti harkifnee baamna yeroo ba'ummoo hin qaba akka waan kunoo arraba horii jalaa dhalaan nu licitu qabatu akkas hunda soo ta'u baate hin qaba sagalee dhageechisa gisee buqqa'u sun. Achumaan dhufee innis laalee hin boo'e innis bakka achumarraa naanee deeme birriinaa baase bakka ani birriinan baadhaa deeminaan jedhee achumarraan qajeellee mucaa wayii mucaa dhiiraa firaa wayii jira fudhadheen dhufee ishiinaa qabee ani mucaa shammaa kana raasiin baadhaa ji'a 3 reefuun guutaa fudhadhee dhufee naannoo sa'a 11 wayii as gallee gastaawusii seennee gastaawusii gaafa seennu mucaanni keessummeessaan obboleessa achi keessa jiru nutti himee waan hundayyuu annoonne garaa mana ciisicha sireetti yeroo dabarru amma dhuftee fooqirra yeroo isa duukaa deemnu inni ragaa ba'uu danda'a yoo yaadate isa duubaa gar tokkotti goggorte as gori jedheeni arguu hin dandeessu itti birirrisa waan ta'eef ijichi baay'ee waan hin hubanneef achumarraan qaamni oluma baatee duuma deemtee algaarra geenye sireerra gizee nuti geenyu sireerra teessee ammas
inni mana shaaworii minaa osoo nutti agarsiisaatii jiru lamaan isaa keessaa ba'e laali kun ooyyanneen isatti agarsiifne lamaan keessaa ba'e sana fuuneetuma xarabbeessaa mataa dura keenye achi sa'aatii xiqqoo ture achi raajiin dhufanii qosoqqosanii nagaan siniifaa ta'uudhanii seenanii amiin jedheen ka'ee mucaalummaan baadhaa ol jedhee achumarraan maal taate jedhee mucaa obboleettii koo kana keessaa kanatu dhagaa kana ija keessaa yaa'ee naan jedheeni ijuma keessaa moonnaan ijuma keessaa baay'een jedheeni siin kana dura si argee beekaa naan jennaan ani charchii deddeebi'aan ture yeroo 5 dhufeera ammaan jaaffaa gootiin jedheeni achi bakka kaasee gadi sireerraatii gadi bu'eedheeni achumaan ifatee irraa hin kuftee kaatee yeroo namni waaqayyo jecha maalii jennaan isheen kufte yeroo sana yeroo ishiin kuftee ka jilbeeffadheen dura jilbeeffattee achi kaatee dhaabadheen harka ishee ol qabdee kaatee kifuu manfasee uxaadheeduma kadhatee fi achumarraan hin kuftee achi kaatee na laaleedhaniini hin laaltee argee ijji kee jennaan argee na laalee kun hooyyettee waan akka maggaarrajaa wayinarraa tarsa'ee argee ammaa jettee waaqayyoof galata galchaa isa maggaarrajaa namarraa tarsaasu waaqayyoof galata tole achi bilisa bakka dhuga baatii keessan fidaa koottaa jedhanii kanammoo gatiinaa fidaa koottaa dhuga baatii keessan nuun jedhanii bilisa bakka naan jedhanii bahanii kanumaa himteessee achi buunee raanni gahee fooqirraa ofuma ishii deemtee buutee ofuma ishii daandiirra deemnee raata nyaannee deebitee buna dhunnee ofuma ishii kortee halkan rafaa bultee harkan hin rafu jettii halkan bakka taa'an bulatti duraanii hin raftee barii kaan eeggallee ergasii eegaqee geenyeeti dibata fudhannee gallee jira guyyaa 2 keessaa dhagichi bahee kanaa boodan hojjettu maqaa Yesuusiin sirratti dhumeera gizeeni nagumaan duubatti nama deebisuudhaaf jettee waan hin taane yaadiin hin jedheeni irratti kadhadhe nan dibee fayyaa ijjishii sin deebi'e ijjishii akka maraalaan kana miti baay'ee keessatti xixiqqaateera nameenyaan ishillee gubatee fuulli ishii waan tokko fakkaata torban 2 gidduutti kun amma kana fooyyooftee namummaan ishii nama fakkaatee dhuftee fayyitee kana naa godhe waaqayyoo sabni waaqayyoo baay'ee guddisaatii waaqayyoon naa galateeffadhaa maqaan koo Asteeran jedha Asteer Katamaan jedhama kanan irraa dhufe immoo magaalaa Wolotaati. Holataa jiraatta jechuudha. Amma isheen jechaa kan jirtu akka dhagaatti akka callee waa fakkaatu jechee keessaa ba'ee jechaa jirti kun akkamittiin si qabee jalqabamee sitti gabaabsiti. Gaafa duraa ijuma kana na woskisee suma mirgaa kana. Gaafa jalqabaa? Na woskiseetu na jammaree. Guyyaa tokko na woskiseetu mana nyaatee achumaan bulee barii isaa achumaan kasalma yaa'u jammaree bakka. Yaa'u jalqabe. Tole. Akka guyyaa 4 kasalma ba'ee achiin dhagaa ba'aa achiin soogidda 18 ba'ee waanuma adda addaa keessa yaa'a bakka buna fa'aa ba'aa bakka ergasii isumatu yaa'aa ture. Ijuma keessaa ba'a kun. Tole. Achi. Manni qorichaa gaafa irratti immoo isheen amma kanan beeku jedhee akkasii dookteriin maal siin jedhe? Dookteriin naalaaleetiin keessatti alaajikii ta'eera siin ashagaa naan jedhe. Tole. Mana yaalaa deemnaan. Tole. Achiin siin asirraan ashagnaaniin asirraan immoo jammare. Roonni karaa tokko ashagu karaa tokko ba'e. Tole. Achi lakkii kana waaqayyooma kadhadhu malee yoo waaqatti cimte malee hin ta'u kuni qorichi isaa hin jiru waaqayyo malee jedhee naa kadhatee na geggeesse. Inni bituu kadhannaa asii godhe geggeesse. Tole. Achiin bakka naan galee manatti. Achiin gastaawutii sun nu fiddee achiin raajiin geetaawun jedhamu dhufanii naa kadhatanii yennaa isaan akkasitti nan laala jedhu laaluun dadhabe bakka natti calaqqise laaluu dhumtisaayyuu. Yeroo isaan na ilaalisi jedhan ilaaluu hin dandeenye. Tole. Gizee warri kaan naa kadhatan nana baara maal gochaa fa'aa dhuftanii ani hin jaalanne maal gochaa dhufan jedhee namni gizee dhufee oolotatti naa kadhatu nan aara bakka na aarsa natti hin tolu keessa kootti. Tole. Achiin isaanitti nan dubbadhee nan dadhabe harrabni kun hidhabe bakka dubbachuu. Arrabsuuf jettee? Tole. Achiin bakka isaan harka kee urqa biyya kan jedhanii ani hin beeku garuu wallaaleedha waan hin jedhes hin beeku achiin nagaan siniif haa ta'u jedhanii gizumaan isaan dhufanii wanneedha waan akka dukkana maggaarrajaa wayii asii kaasee hamma dhumaatti narraa gadi tarsa'e. Hamma dhumaatti sirraa tarsa'e. Mee waaqayyoof galata galchaa waaqayyoodhaaf galata. Tole. Achiin bakka na dhiisee nan fayyee barii galgala saayyuu rafee ana siruma 7 ramni nan rafee bakka gaafas. Gaafa sana raftee bulte. Iji keenya duraan si bararresee si argu dhabe si arge. Inni argee sirriitti allaalee
anna qamanii deemaniyyuu ofii koo deemee bu'ee makiinaa iyyuu homaan agarre gaafa dhufu jechaan. Makiinaan agarre waan ittiin deemtu. Ciiseen dhufe kan beeku akka tan dhufe iyyuu gaafa galummoo biyya hunda laalee anuma targee yaa Waaqayyo anuma targee jedhe bakka. Anumatu argee jedhe. Mee ammallee Waaqayyoof galata galchaa sabni Waaqayyoo. Tole amma gaa kunoo Waaqayyo kunoo jaamummaa guyyaa keessaa si oolchee ati nama ijoollee ol guddataa jirtudha Waaqa gadi bilisa si baase. Waaqayyos akka ittiin ija kee keessaa dhibee hamaa kana rukutee bilisa si baase kanaaf galata galchaa maal jetta namoota warra kee rakkataniif gara dhumaatitti maal jetta? Warri akka koollee laalanii TV kana laalanii amanan akka fayyanii jedhani. Kanaaf sabni Waaqayyoo namoonni rakkatan illee ammallee gara Waaqayyoo koottaan jira. Humna Waaqayyootu as jira. Nama Waaqayyoo kana irra arrabni isaanii tokko dubbaturra waa hedduutu ta'a waa danuutu ta'e ani waa danuun arge. Dhuguma namni kana ija namaa keessaa baha jedhee hin amanu. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaan jedha. Galateeffadhaa fi Waaqayyooni.